Ashamaa harka fuunee kabajamtootaa fi jaalatamtoota hordoftoota obsiyaan jalatti argamtanii akkam jirtu nagaa keessanii nagaa kiyyaa galata waaqayyoo isa nagaa keenya baay'isee Yesuus Kiristoosiif galanni haa ta'u isiniin jechuun jaaladha. Kaaba kibba lixarra teessanii warreen chaanaala kiyya hordofaa jirtanii chaanaala obsiyaan hordofaa warri jirtan like share subscribe gochuudhaan na bukkee dhaabbachaa warri jirtan hundumti keessanuu galatoomaa waaqayyoo isinaa eebbisu jechuun jaaladha. Kanatti aansee immoo warreen jalqaba viidiyoo kiyyaa itoo hin ilaalin like share subscribe gochuudhaan na bukkee dhaabbadhaan isiniin jedha. Kunis maalidha hojjettanii wal jajjabeessinaa wal gargaarra jechuudha. Yeroo baay'ee irra deddeebi'ee waa'ee wal jajjabeessuu waa'ee wal gargaarsaa kana dubbadheen ture. Kanaaf otoo hin ta'in kan har'a dhufe wantoota biraatiif dhufe jechuudha har'a jechuudha. Mucayyoo tokkotu jira gaaffii keetoo siin deebisee turuuf dhiifama guddaa siin jedha. Xiqqooshii gara baadiyyaa deemee ture. Gara baadiyyaatti immoo niitoorkiin hin hojjetu jechuudha. Sagaleen kiyyaa baay'ee waan dhaga'amu natti fakkaatu hin beeku. Sagalee kee dhaga'amu naan jechaa turtaniyyuu. Sagaleen kiyyaa hin dhaga'amu hin beeku jedha. Sagaleen koo yoo xiqqateera ta'e egaa obsumaan eerfoonii kaawwadhaatii na caqasaan isiniin jedha. Mucayyoo kanaaf immoo wanti nan dabarsuu dhufe jechuudha. Gaaffii ati na gaafatte irrattiin gaaffiin ati na gaafatte akkuma jiruttiin ta'ee gaaffii keetoo siin deebisiin tursiisuudhaaf dhiifama guddaan siin jedha. Na gaaffii keessan gaaffii kee akkuma mata dureetti qabadhee kan dhufe farra gaaffii keessii deebisuuf hin dhufe jechuudha. Xiqqoo gara baadiyyaa waanan tureef niitoorkiin hin hojjetu. Kanaaf gaaffii keetoo siin deebisiin turuudhaaf dhiifama guddaan siin jedha. Obboloonni immoo gaaffii garaa na gaafachuu barbaadansi koomentiin banaadha karaa keessas immoo dhuftanii na gaafachuu dandeessu. Ani immoo bifa viidiyootiin hojjedhee isin qofaaf ta'uu ta'in namoonni biraas immoo ijoolleen biraas akkasiin irraa baratanii fi waa'inni isin keessaan na gaafattan sana ijoolleen biraa akka irraa baratanii waan tokko hojiirra oolchanii fi karaa bifa viidiyootiin isin deebisa jechuudha. Mucayyoo kanaa keessaan deebisuu wallaallee garuu maaliif seetan namoonni hedduun akka yaada ishee qabaachuu dandeessu. Kanaaf yaada ishee kanarratti immoo ani biyya keessa jira waan ta'eef yeroo biyya gandaa keessa jiru yaada nama hedduu barbaanna namoota hedduutu nu burjaajessa jechuudha. Waa'ee haala jireenyaa irratti waa'ee hojii irratti namoota gaaffii garaagaraa gaafattan gaaffii isin gaafatan sana faallaa godhanii isin deebisu malee dhugaadhaan namni isin deebisu hin jiru. Garuu ani biyya keessa jira waan ta'eef jiraadhee argaa jira. Innaan biyya gandaa taa'e immoo jiruu sana jechuudha. Biyyi keessi maal akka ta'e nama gaafadhee irraa adda baafachuu nama dadhabee turedhaan illee mataa kiyyaanii jechuudha. Kanaaf immoo mucayyoon kun birrii 200,000 qaba. Birrii 200,000 kanaan galee hojii banachuu danda'a. Hojii waan banadhee hojii akkamiitu ka'a? Wantoota akkasii gaaffii na gaafatte jechuudha. Hojii banachuun murteessaadha. Garuu hojii banatte sana akkamittiin akka hojjettu kan murteessuu danda'u siidha. Maaliif yoo jette amma fakkeenyaaf namoonni buutuukii mana dubartoota miidhagina shamarranii banateef ati dhaqxee hollaadhum sanattiin kireeffattee banattee ta'uu ta'e kisaaraadha malee bu'aa hin qabu jechuudha. Namoonni mana nyaataa banee hojjechaa jiraaf mana nyaataa banattee ta'e kassaruudha jechuudha. Hojii namoonni hin hojjenne ilaaltee hojii gadi bu'aa birrii qabaachuun kee qofti murteessaa miti. Birrii qabaatteef murteessaa yoo ta'e akkasitoo ta'e hundi keenya yoo kisaaraa keessa qallaa jechuudha. Garuu kisaaraarraa hooluu fi deebinee carraa biyya hambaa mokkoruurraa hafuuf wanta ati gochuu qabdu jalqaba biyya keessa teessee maallaqa qabattee dhuftee qofaa miti hojii banuu kan qabdu. Eenyu keenyayyuu ana ta'e obboloota kiyya kan fakkaattii kiyya ta'e jechuudha. Mucayyoon kun amma fakkeenya afaan akka mataa kiyyaatti ji'a 3 ga'uuf hojii umayyoo hojjechaa jiru. Maaliif haalli biyya keessa jiru murteessaadha. Hojii hojjechuu kan si kakaasu biyyi nageenya yoo qabaate haalli qaala'insi jireenyaa yoo jiraachuu baate maal akka hojjettu yoo siif gale qofaadha. Birrii yoo qabaate yoo baastee hojii kan hojjettu jechuudha. Garuu birrii qabdaaf namoonni banaaf banteetta taanaan booddeen kee maalidha? Kisaaraadhaan malee deebitee garbummaa biyya gandaa deemuu kee waan hafu miti jechuudha. Ani ji'a 3 guutuutti hojii gonkumayyoo waan hojjetu. Mana keessa taa'aa viidiyoo kiyya dalagaa jechuudha. Yuutuubara kiyya dalagaa malee waan tokko hojjechaa jiru. Maaliif yoo hojjette obsee birrii qabattee hin galle hojjettan birrii qaba. Garuu maaliin akka hojjedhu naaf galuu didee jechuudha. Maaliif haalli qaala'insi jireenyaa baay'ee jira. Tokkoffaa manni ati ittiin daldaltu yoo inni immoo nigdii sanatti nagaddu murteessaadha. Manni baay'ee qaala'ee jira. Mana noormaalii kan keessa jiraattuyyuu baay'ee qaala'ee jira. Kan suuqii fi yoo mana nyaataa yoo mana buutikii karaarra dhiisiiti jechuudha. Baay'ee manni kiraan dabalee jira jechuudha. Manni kiraan dabalee jira yeroo isin jedhu gara biyyaatti galtanii hojjetinaa jechuu kiyya miti. Garuu maaliif akka hojjettanii fi maal akka hojjettan adda baasuu qabdu dirqama. Maaliif hojjettani amma fakkeenyaaf birrii qabda yoo ta'e ji'a 6 daladda normaali birrii amma barbaade qabaadha.
ji'a jaan dalada ji'a jaan booddee carraan kee biyya hambaa deemuudha jechuudha deemte. Kan ammoo kan godhu eenyudha numa mataa keenyaa jechuudha. Kanarraa of hambisuuf maal gochuu qabna? Hubannaa qabaachuu qabna. Hubannaa kan namaa kennu waaqayyoodha. Garuu kan itti fayyadamu nuyiidha jechuudha. Maal yoo jettanii amma fakkeenyaaf galtee biyya keessa taa'uun si dabbara taanaan hin dhufin gonkumaa. Hojii malee biyya keessa hin taa'uu ani taa'uu hin danda'u. Yaani oma namatti ulfaata. Mana keessa galtee taa'uun namatti ulfaata. Garuu dirqama jireenya biyya keenyaatu waan ta'eef danda'uu qabda jechuudha. Itti baruu qabda. Kanaaf yoo nan taa'een haala qilleensaa ilaaleen hojii kiyya banadhee jiraadha yoo jette kottu gali. Eenyuyyuu maan ta'in jechuudha. Ani biyya gandaa eenyu funafu xilaati kiyya eenyu funafu jechuudha biyya gandaa. Maaliif seetanii nan beeka waan ta'eef hargeera waan ta'eef. Hojjechuun rakkachuun rakkannee biyyaa bahuun jira. Kan quufaaf biyyaa bahee jira. Isa keessatti immoo wanta hedduu kan argee jira jechuudha. Kanaaf biyya gandaa keessa taa'aa ingaliinaa. Amma fakkeenyaaf nama tokko gaafatanii qaala'insi jireenyaa guddii eessatti galtu? Ani mataa kee namni eessatti galta? Taa'uu hin dandeessu taa'ii naan jedhe jira. Garuu lakki of amansiise keessa kee bakka nagaa garbummaan nagaa galee jireenya biyya kiyyaa akkuma dur jiraadhutti nan jiraadha keessa kiyyaa of amansiiseedha kanan galee jechuudha. Keessa kee amansiistee taana jireenya kamittuu widdii dhiisee waan barbaade waan ta'e jireenya guddinatti irraan kan ka'e namni qoonqoo isaatti too nyaatiin haga bubulee jira hin jiru. Hundumtooma nyaata waan qoonqoo isaatti nyaatu nama. Namni waan qoonqoo isaatti qofa michaa miti nyaatee kan jiraatu. Qoonqoo isaa bichaatti nyaatee obsee akkamittiin jiraachuu danda'a jechuu dandeessu. Barri hin darba hundi barri jijjiiramuu danda'a. Akkuma immoo bara isaa keessa jiraatetti akkuma jireenya waddadetti wanta tokko hojjette atillee ofii kee bira darbite nama beelahee nama rakkate gargaaruu nama danda'udha. Maaliif karoora jireenyaa beekta waan ta'eef dheebottee beekta waan ta'eef beeloftee beekta waan ta'eef boochee rakkattee dhukkubsattee beekta waan ta'eef jechuudha. Ijoolleen biyya harabaa jechuun ana ofii kiyya achi gahee jajuuf osoo hin ta'in nama rakkoo kam keessattiyyuu taruu danda'udha. Nama kam keessattiyyuu Itoophiyaa keessattiyyuu namni mana keessa itoo hin bahin damdamatee jiraachaa jira mini. Ati jireenyi guddiidhaa jireenya Itoophiyaa akkamittiin jiraadhaa jettee itoo biyya kee hawwitu itoo galtee jireenya mataa keetii jiraachuu hawwitu biyya gandaa keessa teesse yoo ta'e gowwoomteetta. Maaliif seeti waan hundatti beekta waan ta'eef. Kanaaf obboleettii kiyyaa wantoota hedduu tuttuqee jira. Maaliif namni tokko kan jecha nama tokko otoo hin ta'in nama tokko waan na gaafateef nama 10 ergaa ta'uu danda'a jedhamuuf. Anaa ati karoora mataa keetii beekta taanaan nan qaba jettee akka barbaadde ta'uu baannaan birriin 100 obsitee yoo hojjette gadi jettee hojii gadi bu'aa tokko hojii namni irratti baay'inaan hin bobbaane tokko hojjettee jiraachuu dandeessa. Waan nan maalidhaa of amansiisuu keeti. Murteessaan sammuu keetii fi dandeettii keetii jechuudha. Kanaaf birrii qabaachuun kee gahaadha. Birrii yoo qabaatte baay'ee namatti tola. Birrii 400 500 qabaadhu. Yaani waan gaarii tokko waan guddaa tokko hojjedha jettee murteessitee taanaan amma barbaadde qabaadhu. Garuu birriin qaba jettee birrii qabdu sana idda tarkaadhuma suuqii guddaa bantee itti guutteetta yoo ta'e booddeen kee maalidha? Kisaaraadha. Nigidii keessatti maal baruu qabdu jechuudha. Anis maal beekuu qaba? Akkuma bu'uu jiru nyaachuun akka jiru, akkuma yeroo ka'e gurguramu kassaruun akka jiru, kana hundee keessatti hubattanii deemtaniitu taanaan wanti biyya gandaattis nama deebisuu hin jiru. Amma ijoolleen baay'een birrii qabnaadhaa dhufanii suuqii hin banuu, hin kassaruu, hin deebi'u. Kun jechuun immoo maal jechuudha? Bakka maqaa nuuf ta'e jechuudha. Ijoolleen biyya harabaatii galte hin dhuftii garuu Itoophiyaa keessa gadi teessuu. Maaliif kan ka'e? Maqaa nama tokkotti maqaan nama mootummaan hedduu maqaan nama miskiinaa dadhabee hojjetee biyya kiyyatti galee boqodha jedhuun badaa jechuudha. Yeroo sana abdiin nama bu'a. Kanaaf obboleettii kiyya maallaqa qabda taanaan maallaqni kee gahaadha. Nagaa qabda taanaan maatiin kee hundi nagaadha taanaan maallaqni itti qabattee jirtu gahaadha jechuudha. Biyya kee keessatti galtee hojjettee jijjiiramuu dandeessa. Yoo karoora jijjiireenyaa beektee jechuudha. Amma nan qabaadhaaf baatee yoo bashannante, nan qabaadhaaf hoteela guddaa yoo deemte, nan qabaadhaaf iddoo baay'ee daawwannaan jira Itoophiyaa keessa akkuma beektanii. Nan mul'adha yoo jette borummoo na dhuski jechuun akka dhufu dagachuu hin qabdu. Barsiisaan kiyya maal jaaseetan maatirikii kutaa 8 yeroo wanti taanu jechuudha. Ijoolleen ta'anii qo'atanii jechuudha. Maal jee amma nan mul'adha jettaa booddee na dhuski jettaa.
tirikitiin kun baay'ee na fayyadee jechuudha. Maaliif seeti maallaqaan harkaa qaba har'a bahee mul'adha yoo jette yeroo maallaqni sun sirkaa dhume kiisiin kee duwwaa ta'e eessattan dhokadhaana dhoskeetta. Dhoskaan shamarree biyya arabaa geessee immoo hiisaadha biyya arabaati jechuudha. Ammallee deebitee carraan kee maalidha garbummaa keessa jiraachuu ifatamuu tuffatamuu wantoota akkasiis mudata jechuudha. Kanarraa immoo kan of qusachuu danda'u nuyi mataa keenyadha. Maal jechuu mataa gadi qabachuu habboomamuu fi eessa akka jiru baruudha jechuudha. Eessa akka jiru hundiyyuu hin qaqqabama. Bashannanuunis hin qaqqabama. Iddoo garaagaraa deemtee nama hiriyaa kee gaabbasuu nama barbaadee firoottan keetiif kennu wantoota garaagaraa hin qaqqabamu. Inni yeroo kamidha? Yeroo ofii keetii taate jireenya mataa keetii guddachuu fi qabeenyaan uummata caaloo nama caaliin jiraadha jechuudha hin ta'in nama afaan wal fakkaattee yeroo jiraatte nama gargaaruun hin danda'ama. Amma ofii keetiiyyuu as kufaa achi kufaa nan kassara moo hojjedhee milkaamoo jechaa uummata kee nama jaalattu baadiyyaa keessa deemtee katamaa keessa deemtee waan inni barbaadu in guuttaaf taate taanaan atiyyuu deebitee booddee maal taata kassartee isaanii gadi taate harka namaa eddaa jechuudha. Kanaaf ergaan kun namoota hedduu fayyada jedhee yaada. Namoonni ergaan kun isin fayyade kan isin fayyade keessaa fudhatanii kan isin fayyan immoo keessaa gatuu mirga keessanii jechuudha. Ani amma naan beeku wayin amma ofii kiyyaa hubadhe namoota hedduurraa kan hin arge isinii qoodu bichaadha gaheen kiyyaa jechuudha. Kanaaf obboloottan kiyyaa hundumti keessanuu maaliif akka baatan beektu eessa akka jirtan beektu akkamitti akka hojjettan beektu isin caala namni isiniif beeku hin jiru. Hojii nu hojjenne waaqayyoo fi nu caala namni beeku hin jiru. Eenyuyyuu haadha kee abbaa kee maan ta'e abbaa warraa kee maan ta'e ilmoon kee yoo barbaade maan ta'e hojii keessa turte akkamittiin dalagaa akka turte yoo itti himte nama paarsentii 100 keessaa kan siibatu paarsentii 1 qofa. Kan immoo kan gochuu qabu maalidha siidha jechuudha. Kanaaf hundumti keessanuu oduu isinirra dheeressu obboleettii kiyya gaaffiin kee siif deebi'e jedhee yaada. Hundumti keessanuu nagaa fi ayyaanni araarri waaqayyoo bakkaa fi mandaraa safaraa jirtanitti isiniif haa baay'atu. Eebbifamaa waaqayyo isinaa eebbisuu viidiyoo kana ilaaltanii yoo yaadni kiyya isinitti tola ta'e yoo isinitti hin tolu ta'es immoo waan dogoggora keessatti argitan tokko obsi kun dogoggoraadha sirreeffadhu jedha natti hima. Nama sirraa'uu danda'u nama gorfamuu danda'u nama yaada namaa fudhachuu danda'udha. Kanaaf obsi kun sirrii miti sirreeffadhu naan jedha. Iddoon immoo irra deebi'ee wanti isinii galle yoo aasaa kiyya keessatti hariifadheera ta'e wanti isinii galle jira yoo ta'e viidiyoo biraa keessatti akkan irra isinii deebi'u koomentii jalatti naa barreessaa na jajjabeessaa waan irraa hubattan tokko immoo koomentii jalatti naa kaan isiniin jedha. Eebbifama waaqayyo isinaa eebbisu laayik sheer sabskiraayib gochuudhaan na bukkee dhaabbadhaan isiniin jedha. Shaaloom.